Asamaar kafuunee akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabanne simbiraan keenya oduu faana gasifaana turu an qaxalee keessanniiftudha. Yaadannoo goota keenya artistaa Caaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa akkasumas awwaardiisaa marsaa arfaffaa guyyaa kaleessaa hoteela Iskaayilaayitiitti qophaa'e irratti duleessaa sadan ergaa uummata Oromoo guutuudhaaf dabarsan. Itti aansuudhaan immoo awwaardii bara kanaa tokkoffaa ba'uun badhaasa kan fudhate weellisaa akkasuma artistii jaalatamaa fi kabajamaan Andu'aalam Gosaa fudhate. Weellisaa akkas jechuun ergaa artist Andu'aalam Gosaa uummata biraan gahe. Eeyyeen Andu'aalam haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Waggaa 4 dura abdii kutadheen ture, garuu addunyaa muuziqaa keessatti abdii koo lafaa kaastee kan dhaabde sadarkaa kanatti na deebiste haadha warraa koof yaadannoo naaf haa ta'u badhaasni kun jedhee dhaamsa artist Andu'aalam Gosaa hiriyaansaa uummata biraan gahee jira. Oduu weetawaa bifa kanaa qabadhee akkasanii dhiyaadhuuf tiiktookii koommoo follow, like, repost, copy link gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Oduu faana gasifaana ture ani qaxalee keessaniiftudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Raabulaa deebanaa. Boqonnaan biraan darbu. Yaa Waaqayyo Abbaatichi waan nuti teessi galateeffannaa. Abbaatichi waan kee ta'uu keenyaan sitti boonna. Kiyyuu koo si jaalannaa nu jabaadhu.